Mariin nagaa marsaan lammataa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti biyya Taanzaaniyaa magaalaa Daaree Salaamitti geggeeffamuu erga eegalee torban 2 ta'uuf deema. Gama biraan waraanni jabaan guutummaa Oromiyaa keessatti bifa jedhamuun mootummaa Bilxiginnaatiin labsamee gaaga'ama hamaa qaqqabsiisaa jira. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork, Taanzaaniyaatti marii, Oromiyaatti waraanni itti fufeera. Qophiin keenya keessoo Oromiyaa torban kanaas kanarratti xiyyeeffata. Hanga xumuraatti nu faana bu'aa. Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal waraansi yeroo dheeraaf geggeeffamaa ture karaa nagaan akka furamuuf baatii eebilaa bara 2023 keessa humnoonni lachan yeroo jalqabaatiif karaa bakka bu'oota isaanii wal arganii marii marsaa jalqabaa taasisanii turan. Marii marsaa jalqabaa kana irratti gareewwan mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marichaaf kan ergaman Dr. Geediyoon Ximiitiyoos, Ambaasaadder Reedwaan Huseen, Obbo Kaffaaloo Tafarraa, Jeneraal Demisii fi Obbo Boonsaa Unetuu turan. Gama waraana bilisummaa Oromootiin bakka buutonni maricha irratti hirmaatan Profeesar Mahammad Hassan, Obbo Jireenyaa Guddataa, Obbo Xahaa Abdii, Dr. Bantii Ujuluu fi Obbo Warquu dabalatee zoonii kibbaa irraa qondaalonni waraanaa 2 hirmaachuutu ibsame. Taajjabdoonni marichaaf kaadhimaman kan garee lamaanuu keessaa filataman jiraachuu akkasumas ammoo qaamni sadaffaan mootummaa Keeniyaa, mootummaa Noorweey, Igaadii fi Ameerikaa irraa bakka buufamanii ergamaniiru. Marii marsaa jalqabaa biyya Taanzaaniyaa odola Zaanzibaar jedhamtutti geggeeffameen qaamoleen lamaan jechuunis mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo dhimmoota tokko tokko irratti waliigaltee irra akka ga'anii fi dhimmoota murteessoo irratti garuu waliigaluu akka hin dandeenye yeroochatti ibsa baasaniin beeksisanii turan. Ibsa qaamoleen lamaan yeroo sanatti baasan irraa hubachuun akka danda'amutti qaamoleen lamaanuu marii marsaa lammaffaaf qophaa'oo ta'uu fi yeroo biraa mariidhaaf kan wal argan ta'uu akeekeera. Haa ta'u malee mariin marsaa lammaffaa eessattii fi yoom eegala kan jedhu namoota hedduutti hibboo ta'ee ture. Mariin marsaa jalqabaa ji'a eebilaa keessaa eegalee hanga caamsaa 3 bara 2023tti kan geggeeffame yoo ta'u, maricha boodas waraanni hamaan naannoo Oromiyaa keessatti geggeeffamaa tureera. Obboroo mariin marsaa jalqabaa goolabameen waraanni mootummaa Bilxiginnaa meeshaalee gurguddaa fayyadamuun duula bal'aa fi operaashinii guddaa geggeessuu eegalan. Haala kanaan lubbuun ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman darbee qe'ee fi qabeenyi isaanis manca'eera. Addatti godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Ilfataa, Midaaqeny, Jalduu, Cobii fi Meettaa Roobii keessatti bifa duguuggaa sanyii jedhamuun ilmaan Oromoo haala suukkanneessaan ajjeefamaniiru. Dhiheenyatti ammoo Shawaa Kaabaa aanaaleen akka Kuyyuu, Dagam, Dharraa fi kanneen biroon meeshaalee gurguddaadhaan haleelamaa jiru. Gama biraatiin saamichii fi hidhaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu Shanee Qallabdu bakka woboon jiru nu geessaa jedhuun dararaan hedduu hammaate. Uummanni Oromoo lola jabaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Bilxiginnaa gidduutiin hedduu wayisa miidhamaa jirutti balaan akka hongee fi weerarri dhibee adda addaa jiruu uummatichaa ittuu akkaan hadheesse. Akka kanaan Oromoo fi Oromiyaan gama tokkoon haleellaa qilleensaa fi lafoo Bilxiginnaan rukutamaa, duula faannoon miidhamaa, weerara dhibee adda addaatiin hubamaa giddugala qorumsaa taatee jirti. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork, haala qabatamaa Oromiyaan amma keessa jirtu yeroo biraaf bulfadheen gara marii marsaa lammataa biyya Taanzaaniyaa magaalaa guddoo Daaree Salaam hoteela Haayaat Reejensitti geggeeffamaa jiruttiin sin deebisa. Mariin marsaa lammataa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti erga geggeeffamuu eegalee torban 2 ta'uuf deema. Maricha irratti hoogganoonni waraanaa gama lamaanii fi qondaalonni kanneen biroon argamaniiru. Marii nagaa marsaa lammaffaa kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo walumaa galatti hirmaatota 8 bakka bu'amee qooda fudhachaa jira. Isaan keessaa 4 ajaja woboo zoonii lixaa fi giddugaleessaa irraa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookaan Jaal Marrootiin durfamu. 2 ajaja kibbaa waraana bilisummaa Oromoo irraa Jaal Gammachuu Abbooyyee yookaan
Gammachuu Raggaasaatiin durfamu. Akkasumas namoota dabalataa marii marsaa tokkoffaarra turan Ejersoo Urgeessaa fi Jireenyaa Guddataas hirmaachaa jiru. Mootummaa federaalaa bakka bu'uun itti gaafatamaan kutaa odeeffannoo waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa fi itti aanaan isaanii Meejer Jeneraal Damis Amanuu argamaniiru. Booda kana ammoo marichi gara boqonnaa haaraatti ce'uu fi haala gaarii irra jiraachuu hordofee qondaalonni mootummaa lama itti dabalamaniiru. Isaanis Ambaasaadder Reedwaan Huseenii fi Ministeera Haqaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximiixiyoosidha. Jilli Ameerikaa ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Ambaasaadder Maayik Hamariin durfamuu fi dippiloomaatonni olaanoon abbaa taayitaa misoomaa mootummoota gidduu yookaan IGAD bakka bu'an akkasumas mootummootii Keeniyaa fi Noorweey marii kanaaf haala mijeessaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo marii marsaa lammaffaa kana ilaalchisee ibsa gaafa 13/2023 baaseen mariin nagaa sadarkaa olaanaa Taanzaaniyaa keessatti geggeeffamaa jiraachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan mariin kun geggeeffamaa jiraachuu isaa mirkaneesseera. Akkasumas jilli ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa fi itti aanaa isaa Jaal Gammachuu Abbooyyeetiin durfamu mariif Taanzaaniyaa jiraachuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan hooggansi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa irraa gara bakka walga'ii kanaa Taanzaaniyaatti haala nageenya qabuun akka dabarfamuu danda'uuf marii sadarkaa olaanaa uummata keenyaaf beeksisuun maluu fi yeroo qabeessa ta'e uummata keenya irraa dhokfamee ture jedheera. Furmaata siyaasaa karaa nagaa hawwii uummata keenyaa dhugoomsuu fi wareegama qabsaa'ota keenyaa kabaju milkeessuuf kutannoon keenya itti fufa. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma mariin nagaa xumuramutti odeeffannoo dabalataan ibsaa jedha ibsi gabaabaan WBO'n baase kun. Mootummaan Itoophiyaa yeroo duraatiif marii marsaa lammaffaa ilaalchisee marichi akka itti fufee jiru kamisa darbe kana ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kenneen beeksiseera. Kanas Ambaasaadder Mallas Alam akkas jechuun ibsan. Mariin marsaa lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo waliin itti fufee geggeeffamaa jira. Gama keenyaan mariin kun gama sabaa himaaleetiin akka ta'u hayyamamoo mitii jedhan. Maricha irratti bakka buutonni garee lamaanii fi biyyoonni haala mijeessan marti qooda fudhachaa jiru jechuun waa'ee marichaa hedduu dubbachuu irraa of qusatanis marichi akka itti fufee jiru garuu hubachiisaniiru. Nagaan Oromiyaa keessatti yoowwee Itoophiyaa irra darbee nagaa waaraa gaanfa Afrikaatti buusuu danda'a kan jedhan xiinxaltoonni garaa garaa, haa ta'u malee mootummaan afaan faajjii araarawi jedhee uummata gowwoomsaa jechuun qeequ. Keessumattuu mootummaan marii araaraaf qophii ta'uu agarsiisuuf hidhamtoota siyaasaa sababa eenyummaa isaanii fi miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'an qofaaf waggoota arfan darban haqa dhabanii mana hidhaatti daramaa jiran hiikee uummataaf araara dhugaa ta'uu agarsiisuu qaba ture jechuun akka fakkeenyaatti qabxii kana kaasu. Kun ammoo hammam mootummaan bilxiginnaa dhibdee siyaasaa karaa nagaa furuuf fedhii akka hin qabnee fi filannoon isaa afaan qawwee akka ta'e agarsiisa warri jedhanis jiru. Hawaasni Oromoo hedduun mariin geggeeffamaa jiru kun milkiin goolabamee Oromiyaatti nagaan waaraa akka dhufu barbaada. Haa ta'u malee shira mootummaa wayyaanee OPDO fi bilxiginnaan bara 1992 fi bara 2018 ganiinsa isaan raawwatan irraa ka'uun kanneen ija shakkiin ilaalan hedduudha. Har'a bilxiginnaa jedhanii maqaa kan jijjiirratan araara nagaa buufne dhaaba biyya galchina jechuun bara 2018 bariituu isaa dhaabni Eertiraadhaa biyya gale qondaalota hidhuun waajjiraalee isaas cufaniiru. Gama biraan ministeerri muummee biyyattii Abiy Ahmad haasaa torban darbe paarlaamaa biyyattiif taasisaniin humni kamiyyuu lolee nuun injifatu nuyi humna namaa fi humna maallaqaa gahaa qabna jechuun dhaadataniiru. Impaayera Itoophiyaa humnaan Oromiyaa qabatte keessatti Oromoon gaaffii haqaa kan irra dibaa fi dhoksaa tokko malee deebi'uu fi qabu hedduu qaba. Mirga ofiin of bulchuu, Finfinnee fi Dirree Dhawaa akkasumas Walloo fi Matakkal dabalatee mirga daangaa isaa kabachiifachuun biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'uu, afaan, aadaa, duudhaa fi eenyummaa isaa guddifachuu fi gaaffileewwan kan biroo
hedduu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoos lubbuu isaa shallaga kamiinuu hin deebine wareegee dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa caccabsee Oromiyaa Ormoonni humnaan qabatan bilisoomsuuf wareegamatti jira. Galfata sabaa irbuu dhiigaa utuu hin sharafiin, utuu hin nyaatin, halkanii guyyaa baddaa fi gammoojjii, roobaa fi aduu utuu hin jedhiin dirree lolaa irraa sagalee injifannoo nu dhageessisaa oola. Egaan mariin nagaa marsaa lammataa Taanzaaniyaatti geggeeffamaa jiru gaaffilee bu'uuraa qabsoo Oromoo ni deebisaa. Mootummaan Bilxiginnaa kadha fudhachuudhaaf qophiidha kan jedhu gaaffii yeroon deebisuudha. Kanas ta'e sana Oromiyaatti waraanni geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, Taanzaaniyaatti ammoo mariin nagaa itti fufeera. Nuyis wantoota bakkeen lamaan ittiyyuu ta'an jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a jechaa qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'el Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.